obboleettii xiyyaafis dhugaan himaa barra. Jaalalaan ummaatii jaaladhuun beekaa'in. Haati hangam takka akka jabduu taate waan hin beekuufin ammaattus toltus haadha dhaltee jee ijoollee xiyyarra dhiisee malee namni jallina nama tokkoo laalanii rabbi wajjin wal dhabuunis gaarii miti. Ammaan asirra taa'ee akka isiin dhaadette san garte isiin achi teesseeti ayina buu akkaan isii godhuu ta'u waan inni isaan godhuu ta'u jetteeti. Duraanis jallina kanaas ilma namaatu itti naqe akkaan jallina san keessatti deebuuna dhiibuu jiranii jettee dhaadachuu jirti. Akka isii sanitti asirra teenyee dhaadachuun dhiirummaa nama gootu. Dhiirummaa nama gootu. Dhiirummaa nama gootu. Waan kanaan isii godha jee lubbuun isii baasa jee niin ajjeesa jee hin dhaadadhu. Maaliif ka'uumes rabbii lubbuu tana kadeebi'ee fudhachuudhaaf danda'us rabbi yooni waa isii godha miidhaa meeqaan narra gahe. Tokkoffaa ijoolleen xiyyaa taama taate haadha malee. Lammaffaa heera biyyaan keessa jiru lubbuu nama baasuudhaan itti gaafatamummaa guddoodhaafin ijoollee xiyyaa hadiyyoo dhiisee ammaas ani itti gaafatamummaa fidaa seena. Ijoolleen xiyyaa narraa miidhamte waan hin allaalu jira obboleettiin xiyyaa naa hubachuu dhatte. Tatanarra hamtuu ta addunyaadhaa ta mootummaatii fi tana hunda jalaa yoon bahees lubbuu ka'uumee baasa. Laal yoo isin waan harka taates fuula rabbiitti achitti isittiin gubadha. Lubbuu hujii namaa seenuudhaaf hujii rabbiiti. Ka lubbuu uumeen Allah. Ka baasuu danda'oo rabbuma. Kana waan ta'eefin wayiin nama godhaas jechuun barbaadu. Namni haaqilli namni waa beeku yaa rabbi lubbuu xiyya harka namaatti hin baasin. Lubbuu namaa na harkattis hin baasin jee rabbi kadhata. Birraa kadhata dhugaadha. Hamtuu namutini. Dubbata afaan hama yaa rabbi narraa qabi. Kabalaa barbaadus na achi baasiif. Ka dubbii barbaadus an dubbii hin barbaadu. Dandeessa naamusa kee qabadhuuti afaan kee qabadhuu naamusaan taa'e. Si wallaalee bultii ta'e keessaa ba'e dhaamsa ammallee dhaamsa ittiin akiraatiin dhaamuuf jira dhageeffadhaa. Har'aanni har'a jiidhee baruuni goggogaa nama dura duullee rabbumaa beekaa beeka. Sarrabbumaa beekaa dhugaadha. Dhaadachuun gaarii miti. Dadhabdaa niin jiraan akka inni huriyyaa ta'eetiin mirga keetiin akka feete jiraadhu. Addunyaa tana rabbiin bal'isee wanni uumeef bakka nuun taane irraa deemnee bakka nuu taatu bakka teessuma teenyaaf jireenya keenyaaf nuu mijjaa'u filannee akka jiraannuu fi akka nuu bal'ise rabbi. Akkasuma akkasiin wanni as deebinee sammuu wal nyaannuuf hin jiru. Osoo naafetti wal nyaannu sababaa kiyyaan obboleettii tiyyallee neeyxee bultii isiillee hin jeeqin. Ilmaan isaanii isiillee miidhuudhaafis hin wixxifatin. Wanni namni ati waliin dhooytu hin jiru ilaa hanga ammaatu ni dadhabdee waliin nu dha'u. Asii kutteeti tanaafi isii waliin dha'uu dadhabdee halli mijaa'uu fi dhabnaan kaatee dheeytee zakkoo faadhaa wajjin dheeytee geeletii jettee ikraamee walitti dabalamtee bultii furmaateetiif ijoollee furmaatee intala ilmaan dubartii Oromootiif fakkeenya taatu. Dubartii Oromootiif fakkeenya taatu ilmoo fi hin dhalini dhalaan akka isii gartee dhaltee jaarsarra darbitee biraa deemte. Akka haadha ifii dhaltee daran taatee fi ilmaan san jaalala 199 haa jennuume. 100 jechuudha 199 jaalala haadhaa kan ta'eefi. Ittiin boonsitee jechuudha. Aarsaa barbaachisu hunda jaarsasii wajjin dhaabbattee kafaltee ilmaan teessee guddifachuu jirtu irratti hinaaffaa akka itti haaftu gootee intala san gartee gorsitee haaftee lafa intala qabrii baaftee itti fiddee jechuudha. Qabrii baaftee jechuun hin danda'an intala dhabamtee gartee hayaata biraa keessa jirtu. Lammata deebistee tasafuu fittee obboleessuma isaa xiqqaa karatti heerumte. As baaftee ilmaan kee fuunaati. Ilmaan kiyya akkas godhanii caalaa fi obboleettiin irraa fuudhanii kanaas fuunee saniis fuunaa ilmaan san walitti dabalatteeti. Tajaajila sadii tacaalaa tiyya ilmaan kiyya lamaa waliin shan godhachuu deemti. Jettee bultii namaa seentee laaquu turte wantooti tun. Achi ammaas gurbaan itti fayyadamee gartee ikraameen saniis jalaa haftee akka isii yaaddesan ta'uu fi dhabnaani. Dengata waliin nu dha'uu dadhabdee manaaf obboleettiiti. Obboleettiiti yaa fi abbaa mana siitii fi ilmaan sii keessatti shaakala uumtee yaa'ii uumtee waliin dha'uu hin dadhabne. Achi haalli mijaa'uu fi deemnaan dachii fi mana siif qonna janii sanis hin jiru waan namaati. Waan qilleensarra samii gubbaa jiraati waan lafa jiraati allattiin samii walloltii san taatee injifannoo furmaateedha agarraan rabbiin dhugaa hojii jiraa mire osuma akkasitti itti roorri san itti dhiibaniiti rabbiin irraa aansee har'aan tan shayxaantichi guddaan gaafa eegamu oomilleedha ammallee jala nafne furmaatee jira. Isiinis achii tokko irraa abdii murannaan as deebitee bifa haarayaan naafi isii walitti buusuuf ilmaan kiyya san dahoo godhattee roorroo tana oofuu jirtu jechuudha. Kanaafuu
shayxaana jarri kun dhageessiif nama obboleetii. Am bultii ta'e wanni waa haasoo dila kan haasoo jiru obboleetii xiyya tanaan irraa nu banne siitu carraa kanneef siitu akka isiin akkana dhaadattuuf akka isiin waan kana hunda gootu godhu jiraa naan jetti. Dhaadannoo barwaamaa. Isii tana irraa hafuu hin dandeenye naan jechuu jirti usen dhugaan siinuu barbaada. Ati amma durarraa dhimma keenya kana yaa'ii teenya tana jidduu jiraattee waa hunda waan takka takka ta'uu battu malee taati quban qabnees hedduu jiru. Kana naaf isii duu rakkoon jirtu. Anumaa hundatti namantu jechuudha. Kanaafuu akka manni isiitis jeeqamee isii fi abbaan manasii amma sababa obboleessa keessatti miciyyoon xiyyanarraa miidhamte akka lammata deebitee mana kiyya keessa jeequmsi uumamuu hin barbaadu jedhee dubbachaa jira beera. Nagaan fadhaa jee nagee xiyyanarraan boorissinaadhaa mana maatii kiyyaan bobbeetiin galaa dalagaan deemadhaa na duubaa mana dhufanii ijoollee xiyyaarra rakkoo akka miidhaan hin geenye jee. Kanaafuu dhageeffadhu ati ila hangaarraatis takkaana cinaanafne waan dandeessu hundaan na gargaaraa jirti. Akkasuma akkasiin akka lammata deebitee mana keetti dhuftee isiin tunee gara isiin jaarratte kana shayxaanota kanaa wajjin ijoollee keetiif isillee irra miidhaa biddee sibii abbaa mana keetii sababaa caalaatti obboleessa laalamma bultiin obboleessa isiitiitu bultii isii diigee jaansan hangam tokko fokkotti. Isaan irrattu fokkottu. Hanga fokkottu ni gartaa mire sababaa kiyyatte sababa caalatti bultiin obboleettiidhaa diigamte kanaan jaaniin qabu. Maqaan duu mannaa mataan duu wayyaadhaa jedha. Kanaafuu anamma mana miti onnuma feetee ubat nuti rooroos cinaa dhufte taanaan rakkine siggalee taanaan nuti wooma feene nu lubbuu teenya guutuu dhugaadhaa namni bara cinaa jirraa inni jira if booda nu hin deebisu sirraa akkasii dhugaadhaa bakka jirrurraa anis mana kiyyatti hin deebi'e amma onni si jechuu barbaade baatii si yaadinii wal quba qabaannaa yoo asii sodaasiitiif deemta an sodaasiitiif hin deemu dhaga yoo isiin dhufte amma laalma namni isiin dhimma irraa qabdu yoo caalaa ta'e caalaa mana isaatti haatti dhuftee dhimma sii baatu. Akkaan beeku sanittiin karaa jallinaa saniin deemee gartee waa godha jettuus san isiif beeka isiif hin dhiisaa akkatti dhufteetti ni keessummeessin. Na duuba ammoo anaa asiin jirre gartee osoo mana amma dhaamsa kana isii biraan ga'uuf mana kiyyaan jira. Ayinabuu manatti itti dhufeetiin ayinabuudhaan miidhaarra geessisaa jetnaan gaangeen haada kutte jennaan ifittuu gabaabsitee jenna. Waan biraatiif deemti isiin hogguusan adda naa baate anis kanaafin si dhaammachuu barbaada beekadhu kana waan ta'eef waan akka hin yaadini nagayaan ati barbaaddee namatti isin dhaqee yaa'is nama angonguma ilma namaa hin barbaadu kana barbaade garuu firra loluu shayii dhugaadha kun nama si barbaade jalaan ustu silaan jalaan ustu isiin afaan nagayaatiin dhuftee obboleettiitii adaadaa ijoollee xiyyaati. Naafi caalaa kana obboleettiillee hin ta'u finaatillee haasa'u adaadaa ijoollee xiyyaati amma nama sitti ergachuufaa jira karaa aadaatiin kabajaadhaan yoo akkana siin jette isiin haala sirraa irra jirti jettee kabajaadhaan haasofsistee gartee dogoggorra siisan irraa yoo isiin kafooyyuu taate hojii haasa'u ni jirti. Lolaan dhufnaanoo lola saniin keessummeessite. Yoo isiin barbaadee si dhufte maaliif caalaan manasaa jiru ammarraa kaasee caalaan manasaa jiru. Baran dhaameetiif hin jira dhaadannoo guddoo osoo hin ta'in barbaada kiyya qabannaan lolaan feetus akka feetutti akka ati beetutti akka ati harkarra naaqicutti si kuta jeen hin jiraatu. Kootuu harkarra naaqicu siif hin qica naaqutu siif hin kuta kootuu dhaadannoo guddoon baarii miti. Hidhaadhannoodhaan gartee namni ati janjaameessitu hin jiru. Nuti ilma namaa hin sodaannu. Ilma namaa nis hin barbaannu nis hin tuynu. Kan nu barbaadeef garuu qophiidhaan nuti mataa keenya. Dolaara 12,000 dogoggora keessaniini badii ta'isaniini 12,000 200 waa ta'u nyaachiftanii san dhimma caalaa laallatu miti. Afarsa caalaa laallatu ati qaanfadhu. Awwaanis irraa qaanfachuu jiruuf eessuma ijoollee isaa soddaasaati. Harkatti laatee kanaan jedhanii hin feene hanga ammaa obsaan deemu jiran safuu nu cabsisiisin Oromoon aadaa qabdi safuu qabdi qaanyiidha bultii obboleettii seenanii soddaa ifiitiin waa jechuunis kanumaa isin jechuu barbaada.